السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماركة هون جرجرت أمتك أشتي أمتا جاللا في أمتك كبجا أكم جرتان فيها كيساني نكين اسم لا جرتو جتبات والحمد لله رب العالمين أنس جرا قالت ربي وربطو تكي على تمتو تفي كبجمتو تدين كسيفتو تكو وللرب بني جرا الحمد لله رب العالمين أنا ولدت ديبني جرا إنسي جادي آدم تاني يرتاي سين جيشون بربادا egaa ka galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa wallaahi wanna akkaan nama rifachiisuu fi akkaan nama gaddisiisuudha. Mucayyoon tun biyya namaa keessatti akkuma nama kamiituyyuu dalagachuudhaaf kan isiin biyyaa baate. Erga biyyaa baatee akkana taayyattee biyyaa hin baane hundumtuuyyuu lallabuma rabbiitii qadaruma wanti hundumtuuyyuu mudannoon wannuma rabbii ganama sii qadare siif katabeedha. Wallaahi hedduu takka nama dhukkubsaa hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Mucayyoo tana ilaaluun dadhabee. Akkuma nama kamiitu osoo mana namaa keessa dalagataa jirtu fayyaa dhabdee akka argitan kana waa takka hin dubbattu waa takka hin himattu gaafii gaafata hin deebistu mana namaa keessatti ba'allaa jetti kaayisiin jettu jecha kana qofaadha. Yookaan na qaqqabaa jetti yookaan ammoo tuyyuu maraataa jetti yookaan na dhiisaa jetti wannumti isii walii dubbattu namaaf hin galu jechuudha. Yoo waa gaafatan gaafii namaa waa takka wanti isiin dubbattu hin jiru ka ofii dubbattu malee ba'allaa na dhiisaa maraataa jetti. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa obboleewwan kiyya. Rabbiin fayyaa isin hin dhoowwatin fayyaan daanyaa rabbiitiin mee warroonni fayyaa qabda alhamdulillahi jedha. Yoo waan diqqishuu dhabnee jenne aarree dachii balleessina. Garuu ammoo tuyyuu warri akkanaa kan sammuu ofii dhabee qaamaan godoloo ta'ee lafatti jiru kunniin ammoo yoo laallu nuti warri fayyaa qabnu mee alhamdulillahi jedha. Obboleewwan kiyya ani akka nama tokkooti wanti irra deddeebi'ee isinii dhahamu keessattuu shamarran mana namaa wallaahi obboleettii tiyya na dhagaye anis hojjettuu mana namaati akka teetiiti fakkaattoota akka tiyyaatiif beekee osoo hin taane wallaaluma koorraa waan siidhaama waan xiqqishuu siidhaama jechuudha. Inshaallah rabbiin nama nagahaan bahee waan abbaayee guuttatee nagahaan galu nu haa taasisu. Obboleewwan kiyya nagahaan galuun waa hundaa oli nuti duniyaa kana hin geeffanne kana na hir'uu akkam jiraadha akkam ta'a jenna. Garuu ammoo sammuu nagaa baanee sammuu nagaatiin maatii keenyatti deebi'uun innuu qabeenya caaleedha obboleewwan kiyya. Nuti yeroo baay'ee iyyaanna yaada uf dhiphifna. Yaada jireenyi mana namaa mataa isaatu gubaadha mataa isaatu assaabaa mataa isaatu cinqiidha jechuudha obboleewwan kiyya. Garuu ammoo tuyyuu irratti yoo waa dhabne jenne waa xiqqishuu nu jalaa badanii waa xiqqishuu kararraa maqanii jedhan osoo hin beekne miira keessa seenne osoo hin beekne karaas humna keenyaa ol ta'a jechuudha. Sammuun keenya osoo nu hin beekne osoo nu hin argine over nu ta'a jechuudha nama tokko. Namni kun ilmi namaa kun tokko miti namni tokko kan aarii dandamatu jira. Namni tokko kan aarii dandamachuu hin dandeenye kan dafee butamuu fi kan dafee miira keessa galee miidhaa humnaa olii miidhamu jira jechuudha. Obboleewwan kiyya ani wallaaluma beekeetii miti ani wallaaltuu akka keessaniiti garuu wallaaluma koorraa wanti isiniif dhaamu jira. Mudannoo hedduudha qaba. Anis mudannoo hedduudha qaba. Anis hojjettuu mana namaati. Hojjettoota akka kootii mana namaa keessa jirtanii duraan dursa alhamdulillahi jedha warri fayyaa qabdan obboleewwan keenya kan akka keenya baatanii fayyaa dhabdanis rabbiin fayyaa keessan guutuu isin haa deebisu. Warroonni fayyaa qabdan rabbiif jedha shukrii rabbii keessaniif galfadhaa rabbii keessan yaadadhaa mee obboleettii teenya tanaafis. Yoo wanti tuni naqa qabdi jettee kan sodaa ofirraa qabdu taate bilis obboleettii teenya tanaaf hundaa olitti du'aa godhaafi rabbisa haa fayyisu jedhaan wallaahi rabbisa haa fayyisu jedhaan mee obboleewwan kiyya akkuma amantaa keessaniiti obboleettii teenya tanaaf du'aa kadhadhaa. Inni itti aansee wanti isinii dhaamu garuu obboleewwan kiyya honnumti fe'illee yoo isin jalaa bade honnumti fe'illee yoo isin jalaa wanni jedhe hundaa oli sammuu keessanii bakka laadhaa. Hundaa olitti sammuu keessanii bakka laadhaa.
obboleewwan kiyya dhugaadha. Yoon haala hin taane wanti hin taane nurra dalagamu nama guba, nama laalessa, nama madeessa. Yoo duniyaan teenya akkana dafqinee arrafamnee darbamnee dhibamnee ilaalcha dhabnee goda haadha ormaa keessatti akka nama namarraa hin dhalatiin nama wajjin hin dhalaniitti adda keenyatti waa hedduu gidiraa hedduu arginee ka argine isa hundumaayyuu gadi dhunnee osuma gadi dhunnu osuma dhuffannu nurraa ol bahe maraattu jedhanii kaddaamota biyya arabaa jedhanii maraattota biyya arabaa jedhanii kaddaamota maraattota biyya arabaa maaltu akkas ta'a jedhani. Wallaahi obboleewwan kiyya nuti dahabaadha garuu ammoo wanni ammallee wallaalummaa kiyyaa gadi fageessee isinii dhaamuu barbaadu wanna xiqqishuuf jettanii duniyaadhaaf jettanii sammuu keessa hin dhabina. Duniyaadhaaf jettanii miiraa oli humna keessanii oli hin yaadina. Biliis obboleewwan kiyya. Wallaahi obboleewwan kiyya wanna ijji keenya nama arguu fi wanni guyyarraa odeessa wanti ijoolleen mana namaa kiyya keessatti ijoolleen teenya shamaraa ta'aa jirtu wanna osoo dubbatanii nama si amansiisuu miti. Waa hedduu argaa oolaarra waa hedduu dhagahaa oolaarra jechuudha. Dallaaltotas rabbiin hojii isaaniif haa deebisu homaa hin jennu. Hojii ufaanii haa argatanii ma jenna malee homaa hin jennu. Yaa jirana gubannee jirra. Biyya keessatti gubannee jirra. Biyya namaatitti gubannee jirra. Rakkoo baqannee rakkoof duutis giddaanis nu faana baqatte jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbi isin haa tiksu. Wallaahi rabbi isin haa tiksu. Rabbiin kool ofii jal'i isin haa kaawwatu. Obboleettiin teenya tuni wallaahi akkaan garaan na dhukkube. Ilaaluun dadhabee haasayisiis guutuun dhageeffachuun dadhabe. Garuu haasofni isii haasoftu siif hin kennu. Ba'allaa jetti ba'allaa na qabaa jetti yookaan maraataa jetti yookaan na dhiisaa jetti gaafatanii maal taate maal sababni gaafata hin dubbattu ba'allaa yookaan na dhiisaa maraataa kan bicha wanti afaan Amaariffaatiin dubbatti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa piliis rabbi sinaa tiksuu bakka jirtanitti rabbiin nagahaan baatanii nagahaan galuu rabbiin isiniif tol isiniif haa jedhu obboleewwan kiyya. Wallaahi hedduu hammaattee jirti. Gidiraan hammaattee jirti. Gidiraan hammaattee osoo arginu daraa itti deemaa jirra malee wanni gidiraan kuni akkamiin nurraa laafa jennee teenneetti yaadaa irra hin jiru. Daa'imman kichuu biyyarraa yaasanii akka itti rakkisaa jiranii mucayyoo takka amma namni tarii azila komentii kana jalatti dhageessee barreessuu dandeessa. Naaf bilbilanii jechuudha. Naaf bilbilanii mucayyoo daa'ima takka rakkoo akkana irra gahi mi'a asirratti nuuf fidi mi'a asirratti maxxansinaan jedhan. Obboleewwan kiyya wanni guyyarraa noorroonni nuti bira dalannuu dallaala mataa isaanii. Dallaaltonni kun maal keessa akka oolan maal akka isaa haasaa maal akka isaan jedhan dhagahee wallaahi garan na gubata. Maal akka isaa irratti murteessan maal akka isaa yoo isii bilbilaa himattu bilbiltee himattu maal akka marsii deebisanii isii maal akka deebisan garagalchanii warroota isaan hoogganu biiroo keessaatiin maal akka jedhan garan na gubate jechuudha. Wallaahi garan na gubate.